Arsoota keessaa osoo dirqama nama tokkotti heerumuu qabda jechuudha ni eenyu heerumu. Ammatti nama tokko arsoota keessaa dirqama nama kanatti heerumuu qabda kan lubbuun jiran. Kan lubbuun jiran santaan kan lubbuun jiran keessaa eenyu heerumu. Umriin kee meeqa? Amma jaalallee yookaan abbaa manaa qabda? Anas sirbeef. Aishi sirbi sanu sirbi. Jaalalaan qabuun dagaraa sitti baafadhee. Amaneeti nafi laaf hedduu aniidhaan ni mijjaawa beekta. Jaalalleen yeroo awwalaa fiilingi akkamitti mul'isaa ture mee fiilingi sanamma aktiingi noo mul'isame fiilingi jaalallee awwala si mul'isan. Qaama dhiiraa irraa maal jaallata? Qaama dhiiraa irraa tokko si fuudhuuf ulaagaalee akkamii guutuu qabu? Hai obboleessi xiyyoo maali? Innis bar bultii mataasaa jireenya mataasaa bar jiraachuu ni fedha miti. Ababia Yona siamu ifafuli Bahadiha kabaki para bale direshe kusenjira Bahadiha kabaki para bale direshe kusenjira Biyo mara itiane ho bale timuda dajane ho Biyo mara itiane ho bale timuda dajane ho Biyo mamuda dajane ho Adada muda dajane ho Bahadiha kabaki para bale direshe kusenjira Yo, hasha marakafuna kana qabdani jirtani jaalatu qoshooto talmana Oromoo kan YouTube ready man kus hordoftan akimna qabdani nagayni kiya qellen sarbarre sin bara hawo chaatan jecha hadha wannan sin qabdatini dhufe oso odu sin him baisin zabida shasha nami bani betani Facebook artin betani kasuma samo OMN gazetesto men turte amma mo serbato kafaro jettin jirti an le serba sanirate mo serba ajaiba to qawatin jecha reaction ro jette fiture Esi mo foto esi YouTube kirati foto gadhiise gaafi namni ge barbaaden gaafadha deebii wajjin akka interview caaltu wajjin goone sanatti wajjin goona isin jedhe ture gaafi baay'ee gaafatanii jirtanii gaafi kana mo amma caaltu wajjin caaltuudha zabida wajjin rahat goona deebii guutu isin deebsi gaafi gaafata ajaa'ibatu gaafatame sanifo cala gaafi deebii kana hanga dhumaatti nu faana turaa itti bohaartanii itti bashannantanii yoo aarii qabaatan aarii isirraa galchiti gaafi deebii cala waan kolfisiistuuf sanifu mee zabida wajjin akkamitti akka qabnee akkamitti akka injiraame sesseenu kana ammoo zabidaalee of barsiisti naar mee laayikii mee barbaada beetanii laayikii nama sabal isin nama nawun kuma lama naan isin jedhee cala kuma sadi kuma afur naa godhe galatoomaa warroonni kacaabsa irratti akkasitti nama view bareeda argadhee itti jira akkasumas immoo laayikii bareednaa gootanii baay'eetu galatooma warroonni laayikii san naa gootan hundi keessaniyyuu ammallee cala isin hundi keessanuu yoo Oromoo taate bichaadha ankam sirraa barbaadu yoo Oromoo hin ta'in sirraa hin barbaadu Oromoo taate yoo garuu cala Oromoo ta'uu kiyyachaaf video halaalteer taami isoo hilaaleen yoo barbaade cala laayikii naa tuquu dandeetta cala kanaafuu laayikii kuma sadii barbaada kuma sadii barbaada Sigara cara one by one asinuf like kuma sadi. Senter tami argiter tami video kana like itu. Argiter tami like itu. Ota kana wal gudisu ta ota like ada tututanin video kina mo tabai bai ber gahat ini dia masuk ile like itu ka kes wal gudena cara sanifu amma udah sesuatu tempat sen warun euro awal tukar mana kiar fartan ile cara subscribe share liking simpra derkama sanifu cara amma kara zabira sinda barsa zabira jikara hagona vom Yo kuma sin jare kino zabida jechan tana me zabida gize takka ufno barsisi ummata kana seeran ummata masibe ko nagaru uf barsisi tokkosi Kafune jira jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota warreen YouTube ready man kush daawwatan marti qaysanuu akka minagaya fayya arra qaysummaa son ta'e gaafachuuf hin dhufe Gafata murufte mole gafachu woyto hinjiru anna aga selate na moto kufchat video na gafate na moto mo na wala sadi Okay zabida megizet ka zabidan enuni esat alati esab guddate zabidan enume jechan zabidan zabida jechuun zabidaan wallistuudha gaazexeessituudha
dirree dhawaattiin dhaladhee dirree dhawaattiin guddadhee waan biraa gaazexeessituu bakka baandii keessa hojjechuun ture. Baandii 3-4 takka walliseetiin jira. Sirboottan garaagaraatiin wallisuutiin dirree dhawaattiin beekamaa. Ammas akkasumattis gaazexeessituu OMN. Amma immoo sirba kabara takka daliidee dhuftee jirti. Akkas. Akkanuma akkana jechaatiin itti fufnaa gaafii baay'ee gaafatanii jirtanii mee Zabidaa hadha galee uummanni kenna kun uummata miiliyoona 60 olii Oromoo bichaanoo jira. Kanaafuu mee laayikii meeqadhaa fayyina? Laayikii meeqa? Ati jedhamee ani xiqqeessa iyyuu garuu ati jedhimee meeqa fa'aa jettaati? Mee laayikii meeqadhaa warra uummata kanarra? Yoo xiqqaate 100 takka yoo ol guddate immoo ilaa hanga miiliyoona. Agodan ka Oromoon tun balloodhaan saba guddaadhaan Oromoo mee waan wasiisin jette kanaaf iyyoo jira. Achino go baatan garuu harkuma keessa laayikii raccana zimala bum godhaatiniin. Okay, Zabidaa so gaafii deebii duratti jira. Zabidaa YouTube mataa ofiitti irratti sirba san gadhiifattee akkasumas immoo YouTube hanqeetti irratti amma booda hojjechuudha. Mee waa YouTube hanqeetti irraa yoo takkan waasee. YouTube khiyarratti YouTube khiyarratti Zabidaa Shaashaa jeega media OMN cufame booda YouTube biyya kana media biyya kana keessa jiru gaafii na dhiyaatee jira garuu dalaguun barbaadu ani media jechuun ani yoon dalage OMN hin dalaga yoo intaane immoo YouTube mataa khiyaatiin waan entertain godhu saba kana waan fayyaduun fidee dhufa jeetiin Zabidaa Shaashaa YouTube jiru banadhee jira. Shaashaatti namni hedduun na beekaa shaashaa jechuudhaani. Uummanni kun akka shaashaa jaaniif immoo kabara bareedaa tokko dalageetiin ture namootni baay'eenis jaalatanii jiranii perfectii miti garuu akka wannititti akka kabaraatitti xiqqishoo nama biraatirraa addatee yoon hin dhufe jeetiin dhufe. Simanna gaariitu jira namoota baay'ee warra jiraa jirtan hundi keessanuu galatooma garuu waa hedduu eegeetiin ture beektaa uummata hojii jirtu ati guutaa uummataa taate uummanni kun immoo akka jirutti dacha'anii atti foozoon qabdu beektaa atti foozoon kiyya akka waliigala uummata Oromooti malee alagaan gandaan qoodee akkasiin godhuwaani san waan ta'eef jecha Oromoon hundinuu akka waliigalaatti gisee halkan takka tambiileena takka naqan jeetiin eegee ture akkasii montaane amma immoo akkuma kabaraattu akka gaarii deemu jira YouTube'n isaaree waan ta'eef jecha namootni baay'een isin dhageenye tahaa jeetiin yaada saniif jecha Indoom si ilaalameera seeres indoom si ilaalamaali fi subscribe soota akka irratti hin argatin awwalaan YouTube banattee YouTube isa gadhiiste isin illee dandeettaniin seenaa subscribe godhaa fi jajjabeessaanii amma booda achirratti hojjedhaa jalaatiniin jirtee akkuma argatanii achira isini gaazexeessite amma booda isini garamsa minni son taane sanifochaadha nama isini galee ammuma tana jabeeffachuu wayya isini galee raamee nama ofii ammuma jabeeffachuu wayya eegasi erga inni waa wanni ta'e asi iyyuura sanifiyyuu comment jala isini kaa linki isii ka YouTube isii charaa seenaatiin isa hundi keessanii ittiin kafaltan waan takka ittiin kafaltanii deemaa subscribe godhaa fi waan isin gadhiistu laallawaa amma booda seeraa irra hojjedhaa jettitiin dhuftee jirti akkanama akkanamti. Name Zabidaa maqaa amma fechaadha streetii kara manni gaafisi gaafatatti maa hin deemne reera fi akkam okay gaafiin isa wala artistoota keessaa kan fakkeenya siif ta'e eenyu artistoota keessaa dhugaa namni fakkeenya naaf ta'e afaan Oromootirraa Halloo Daawwee Shamshii sirboottan isaanii dhaggeeffachaatiin guddadhe hedduu siin jaaladha dubartoota irraa jechuun warri fakkeenya naa ta'e isaanii kan biraa garuu abbaan kiyya eebbisaa addunyaa sirboottan isaa baay'ee waan dhaggeeffatuuf jecha sirboottan isaa hedduu akkaan wanni godhu akkaan hedduu jaaladhu na godheeti jira abbaan kiyya hedduu sirba dhaggeeffata ture gaafa ani ijoolleedha jechuun warri naa fakkeenya Shamshii Quxootii fi akkasumattis Halloo Daawweeti namaan hedduu jaaladhu keessaafu an afaan hedduus dhaggeeffachuu hedduun jaaladha lammaffaa immoo ammaan tana lubbuun hin jirtu isinis namuma keenya Mikiyaa Bahaayiluu jaamti afaan Amaariffaa keessaafu kooraa awwaarda hanqa dorgomuu nama geessee turte sirboottan isiifaa Asteer faa isaan faan nani beekta ijoolleen teenya ta'e Oromootuun afaan biraa ni danda'an ja'amee hin eeggamu ani immoo akkaan danda'u nama hunda agarsiisuun ture waltajjii irrattis wallisuun ture jechuudha.
Okay. Inni lammaffaan jechaadha. Jaarsaa fi jaarsa keetii fi jechaan yoo ka fuutee yookaan isoo fuutee ijoollee qabaattee jechaadha. Osoo dhufu nama sii galee raamichaadha. Jaarsa fuutee ijoollee qabdu ijoollee lama sadii ta'e irraa qabdu fi obboleessa kan kee kan garaa sii galee ka jaalatu jaarsa kan keetii akkasumatti ka jaalatu osoo kara mana wattaaddaraa ergii siin jedhani eenyuun dura ergita jaarsa obboleessa keessaa. Maaliifi bakka amma asitti walloluudhanii xornatti seenaadhanii yookaan du'aa fi jiruudha eenyuun ergita lama keessaa. Eenyu ergita? Lameen keessaa moo lameenuun erguwan? Laa tokko erguu dirqama yoo ta'e. Yoga dhimma Oromummaa ta'e tokko erguun natti wanni ta'e egaa. Oromummaa soo ta'ee maal ta'e I don't know. Garuu bakka tokko erguun dirqama. Of the chance. Obboleessa kiyyaa fi jaarsa kiyyamu. Jaarsa kiyyaan erga. Jaarsa kiyyaan. Jaarsa kiyyaan. Jaarsa kiyyaan erga. Ijoollee lamarraa qabda. Ijoollee sadiirraa qabda. Hai, obboleessi kiyyaa maali? Innis bar bultii mataasaa jireenya mataasaa bar jiraachuu ni fedha miti. Ani kan hin danda'u kiyyaa waan ta'eef jecha namootni baay'eenis namni biraatis agartee ilmaan isaa facaasee waa hunda jiru jireenya isaa dhiisee hayyoodhaaf waan bahuuf jecha ani kan hin ergu kaduraa jaarsa kiyya. Itti aanseetiin obboleessa kiyya erga yoo ta'e illee. Kun waan bareedaa beektaa walii galatti. Na waan deebii nama baay'eeti jedheetiin yaada. Jechaan yeroo baay'ee deebii nama baay'eeti wanti kuni. Okay, haa taatu karaa jaarsa kiyya gita. Okay, dhiira tokko si fuudhuuf ulaagaalee akkamii guutuu qaba? Sabboonaa ta'uu qaba. Nama tuffanne ta'uu qaba. Ani duraan dursee namummaa isaatiin fedha. Duraan dursee jechuun nama amantii isaa eeggatu ta'uu qaba. Amantii siin jennaan gaa nama akkanatti ana dhufee akkas ta'e kanatti jee wanniidhaan amantii da'oo godhatee amantii ta'e yeerumaatu bar dubara dhalaanii kunuunsituu miti. Garuu wanni godhanii akka harreettiif jala gadhiitu kana osoo hin ta'in inni jiraami nama amantii isaa jaalatu. Nama ijoollee tiyya boru waan agarsiisu ta'u nama sabboonummaa qabu nama tuffanne gizee hunda nama kannuu jaalatu. Sii galee nama harka isaa akkana hin taane nama akkasiisaniin heerumuu fedhan. Okay, so amma bareedaadha. Okay, amalli ati dhiirarra jibbitoo? Jechaan amalli ati jibbitu wanni ati jibbitu maali? Nama fakkeessaan hin jibba dhiirarraayis dhalarraayis. Sun sirrii anillee waa'ee kana wanna kana baay'ee tokko jibba. Serious kan dhugaa sin jedha. Iftaa'uun fedha bakka. Namni waan fedhe tahee yoo na dhiyaate waan sanii wajjin si madhaan. Garuu yoo fakkeesse garuu hin fedhu nama akkasiisan hin fedhu. Okay, wanti ati jaalatoo? Inaan jaalladhu nama ifatti dubbatu. Nama wanti dhagahamu ifatti wanni jiru nama waa kannuu fedhu bakka. Nama wanni hin tahina. Bakka ni jiraami nama akkasiitiin jaaladhan. Nama keessaafuu miskiina akkana jaalatu ni hin fedha. Nama gaarii bakka namaaf. Qaama dhiiraarraa maal jaalatta? Qaama dhiiraarraa? Qomasaa kana kaa. Chasti kana jaanii. Ingiliffaan. Jechaan bakka wanni kana warra akkanatti ispoortii hojjetee jiimii keessa akkana gawu warra akka boodigaarrii ta'e si duuban deewwacha. Waan akkasiisan natti tola. Waan akkasiisan? Amma dhageettan kennu jechaadha. Hanga har'aatti dhiiramee qojjiin. Sumuun hin fedhu shilingii malee. Okay, dhagaa simurti keessa sumuun jechaan injiraami. Afaan seeraatiin dubbataan jirtu siin galeetuma jedhanii yaada. Hanga har'aatti dhiiramee jaalattee jirta. Lama. Wajjin ta'e jira haa. Nama lamaa wajjin hin ta'e gin jaalalti ta'a addaa yoo taate lameeniifuu wanni naati qabdu akkuma namtichaatitti adda haa ta'uu malee lameenuu gaafeeteetuma hojjetaa ta'a miti.
sirriya garuu barameeqa jaalala eegalteeti jechaan jaalala yeroo awwala kan yeroo awwala ila iskuulaa fi takka waan jiraam yeroo awwala tatak jaalala sanfoo eegaltee qabda jaalala san eegaltee qabda tadi yeroo awwala san ta'ani shaaworii fa akkamiin beektaa mana barnoota osoo hin tahin ganda keessatti ani dhiira saayiboota hedduun qaba beektaa gurbaa tokkotu jira ture ollaa keenya aruuza qaban ture nuti ijoollee tattaane gisee ijoollee bar mana aruuzaa namni ni ari'ama miti nama ijoollee ni ari'anii bar ogaa san inni immoo mana aruuzaa fuudhee naqanii jaaladhaan ture gurbaa san okay akkam sugaraa ture mee jaalalli sun akkam sugaraa ture mee akkam sugaraa ture jaalalli sun akkas jaalala akkasii sana osoo ta'e jaalala waan akkasii san hin qabu lakki garuu yeroo awwalaa okay jaallan kee yeroo awwala feeling akkamii sun mul'isaa ture mee feeling sanamma acting no mul'isime feeling jaalli awwala sun mul'isan ganama galgala akkana jeetiin lan wallahi wiini boye karraan gangaladde harumaan itti fakkaatu ture duraan garuu wallahi laazim rabbina fuddaa wattoonni isa silaalu jiranii mi ani nama gisen jaalala dhugumaani beektaan dhugumaan namas ni namana ani fifis waanin jaalala hedduuniidhaan ni mijjaawa beektaa garuu okay ni wallahi laazim gara jiruuti yetti deebee gana amma nama akkasin ni jaaladda jee yaanne garuu tasa hin beekamu miti waan ta'u kana booda hin beekamu gan baqqachi booyeetiin jira romantic sirba faransulee kana dhaggeeffachaa wallahi laazim sirba faransulee kana dhaggeeffachaa okay mee sirba wata jaalala san ka sirbiteef yookaan immoo kan isii sirbe takku fi hankeetii sirbiga anaa sirbeef aishi sirbi jaalalaan qabuun dagaraa sitti baafadhee si amaneetiin abdii fuula duraatiif si filadhee ati garuu jaalala wallaaltee na dagattee waa durii ga'ummaa kiyyaa sammaani farkee sirratti naaftee waa waliin sobamu ani tanaan achi waa namuu namanuu ani atuu kana nagoote hamaalayyaa tanumaaf murteeffachuu turranaa wayyaa jeetiin niin booya meegida ka hamile qonqa hanaafuu hamile seeneera ismu murte ka suuraa kaasha serious kan ugas njira wow njiro qonqi njira abo wamballe habra gana clip bira sara kana shi inshallah akasin jaalala kasi san dawaseta ay bareeda wallahi wana kana nargum bare okay amma jaalala yokaan abba mana qabda ya nana gaafi kana bar tanaaf na ulfaata beeta amman tana amma dhuga amma jaalala yokaan abba mana hin qabu okay hin qabu namni ati barbaadu nama kamiiti san amma argitanii ta'ee namni isin barbaadu nama harka hiixatuus ni garamte ka harka kana hin taane ka kana injiraami la gabda way injiraami ka chasti yoma homa qabu xuncha mana kana qabu jira sanifiyu kota akkasitti yoo horuftantani karaan banaracha akam dhuga akkas karaan banaracha okay obrin kemek umrin akkana son jedhi meera akkana wasoonan jedhin ta dhugaata ka dubbuna umrin kemek homa takkara kon ka umri maan gaafachaa wajjin samaan rakkistan isinis maanu rakkistan sa gaafuma isin maaliif himachuu ceemitanii ammaani umrii hiyachaani dasneedhaa himadhaan ote namni gaafate cha dasneedhaa himaleen umrii kee meeqa otara jedhanii himad ani maanatti fakkaatu garuu rabbiin naa kanneen misa umrii 27 umrii kiyya 27 namni 27 zabiidaan umrii isii 27 ka ati barbaadu umrii meeqa barbaadaati Ani umri barbaadu mana soddomii keessa ka jiru. Kabil chaatacha. Mana soddomii irraa ilaan ka 40. Sheebaan fedhu. Akkasi soddomii. Reedi sheebaan fedhu maali ni beektaa? Yaa sheebaan mitiyaa soddomii na gaafata. Kana booda dhageeffadhu jiruu kiyya kaafe kana booda roomaantik godhee dabarsuu waan hin barbaaduuf jecha.
Sheebaan immoo na shukkuumii nu fadaran danda'an. Amara argadhaa kino argitanii jirtanii saniifu haasa washee wasalaam. Lachan feetu waxaati qaamni isaa akkana jiru kaar kan hidhatu magaala yoo ta'e filatamaa irratti arti. Saniifu namni akkasii yoo jiraatan taate karaan banaadhaa zabiidaa shaashaa jettee seentanii naan miiseejii nagaan taa godhuudha. Hai. Abo? Na bobbaasuuf deemta. Amma warii irraa argita argabii dhiyoon gadhii banirra. Abo na obalchiste kam. Okay, OMN keessa hojjetaa turte, OMN keessa hojjetaa tinin turte. OMN kan ofii hin keeni barbaadde dhaabde moo sababa amma wanni marti karra cuccufame kanaaf dhaabate moo wayis jarumattu awwalayyuu keessa si baase? No, isaan hin baafne osuma dalagaa jirruuti wanni kun addaan murame. Wanni ammaan tana biyya keessa deemaa jiru hundinuu dhufee san booda ta'e an dalagaatumaan ture ilaa hanqa guyyaa sanittis bakka saniin ture. Namni keessaan baasee hin jiru. OMN itti fuftamoo akkamii yaada joomoo qabee rabbi beeyta nutu numa janna malee qabee rabbi garuu ani amma kana booda miidiyaa mataa kiyyaatiin dhufeetiin jira jeetii yaada qaba. Aska biyya keessa jiran kana dalaguudhaaf yaada hin qabu karooraas hin qabu. Ifii xiyyaarratti yoon hin danda'e yuutuubii xiyyaan uummata xiyyaa sagalee ta'uudhaaf yaadaan qaba. Karaa intarteemantiitiin karaa hundaanii barqabsoon karuma hundaan ta'uu qaba. Dirqama ani qawwee baadhachuun qabu dirqama akkas godhamuun hin qabu dirqama miti. Ka godhe immoo karaatti jiru namni hundinuu wal gargaaree waan takka irra gahuu danda'uu qabu. Sanjee waan hin amaneef jechaan yuutuubii xiyya banee yuutuubiin kungaa. Zabiida shaashaa kunga kabarii kanaan dhiyoo tana xiqqoo shaashaayitu jira subscriberri isaatti amma xiqqishoo naaf hoyyaa jira ati akkuma gaariin jira umaan ja'u akkasii OMN gargaaramuu qaba arrallee fuula durallee ani keessaa hin hafa namootni biraattis keessaa hafanii sanii jecha immoo OMN immoo itti fufsiisuun immoo dirqama keenya tahaa jechuudha qabeenya uummata Oromooti sii galee uummatni Oromoo ittiif laala. Sawwan ta'eef jecha ani OMNif akka nama maatii takka akka nama agartee ani dhaloota OMN jeetiniif laala sii galee achi keessatti if laaleetiin saniif jecha OMNif ani kana gumaachuun qaba kana akkas godhuun qaba ammallee OMN ani yoo na barbaade ani bakkaan OMN barbaachisetti bakka hundatti wajjin hin jira jechuun barbaada. Garummaa YouTube xiyyaatiin amma booda na arkitanii jechuun hara sirbaatiinis haa ta'u hara viidiyooleetiinis. Kana chan immoo chadhaa wal sababa wanni kun dhufeef malee isiin ofiisiitti barbaade keessaan baane akkasumas RMT naan keessaa hin baane sa'aatii OMN itti barbaadutti itti argamaa jetteetiin jirti chadhaa walii galatti chadhaa meeshi waa takka waan takka kasi gaafa chadhaa yeroo mara yoo gaazexeessitu chadhaa mee anam fakkeenyaaf foto YouTube yoo jedheetiin jammara si galeera mee chadhaa yoo shamarra kun akka unen jirtani jaltu tata jedheetiin jammara ati immoo akkamii eegaltamee gisee takkaadha nu jedhe. Harka fuunee jira jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenya kun weelidhaan doodha sagantaan teenya eegalamtee jirti aan kanis nu wajjin turu zabiidaadha shaashaa wajjin jannaa nu wajjin turtii gaarii godhaa sirboottan baay'ee babbareedaa fidee dhufeetiin jira arra yuutuubii reedii irratti harkamaa na wajjin tura shaashaa jaa akkasiin jaa. Waaw anillee maal beektaa oota seenoo chaaraa jarjaraatiin afaan kiyya nama akka gallette chaaraa. Jarjarat ini nasa, ini nama kasih jarjarat so program tu kota awal sih tu awal mai isu update ini wan tiada sih kali awal memorali dan power dan sih nu kapda beri dah kita lihat cara arso tak kisah so derka mana mau tukut herum update sih ni enu herum ta amat tina mau tukut arso kisah derka mana makana herum kapda kalau bonjiran sontan kalau bonjiran kisah enu herum ta kama derka mana herum kapa Derkama ya, derkama. Kalau bonjiran aja, kalau bonjiran itu wan. Kadir martu tineru muka apa kadir martu. Awak tahu ya? Edun kada, wallahi kadir martu edun jalan dan lik bas nama sirri lah je, namni nama nu kadir martu. Bas wahun de ifad dubata, wahun di sana tolan kadir. Okay, kadir martu yang rumah Kadir martu tineru. So derkama bonjiran ni. Kadir mau wan saja bulala ting jelas akan nanti. Kena lagi kadir martu. Kadir martu lagi. Ya cara ini serbot arso tadi kisifat ukesa
كثير مرتوط يعني كم دوكا سنجر أنا يتان دك صفات صون هدو كان جالد سرب ساك جالد لو جتان سربوت ساك دراني سنين جتالا وان باي كيس خنا مسينسو خجالة لا جتني واو أكمل جالس نيتي مسيني قال سنيفو باي جالد يعني كثير مرتو أوكي نمني سي فكني تي أرستي كسانن كلا إيراتي ما عندك أرتستي خيسا فكني خزينتي أتشان كأت لا بدت إنه هالو داوي تفي شمشي كتو أماري فارا ميكيا بايلو في أستير أوكي نياتا أدار سي كذا ما نياتو جالت أمشا في جوكو كابشان تنظرنا عندنا لنا أمشا هاكا باستا سني Canco dhaqeetiin nyaadde warra cancootiin naafeer warra cancoo dhummuugaa biyya Jawaar Mohaammed dhiyoo sana dhaqeetiin ture baatii muraasa dura. Okay, nyaata keessaa maal hojjechuu fi maal nyaachuu jaalatta? Wanni nyaachuu fi jaalachuu dinnichaa fi killee. Dinnichaa fi killee hedduun jaaladha. Ni mi'aawoo walitti akkasitti. Hojjechoo? Ni mi'aawoo walitti akkasitti. Hojjechoo? Ani yoo namni mana kiyya dhufee yoo salaaxaa dinnichaan namaaf godhe dinnichaa hedduun jaaladha. Nyaata hunda ni jaaladha. Okay, ka hojjechuu jaalattu. Kaniin hojjechuu jaaladha. Keechaan kayoo ani jeechaan wanna kana hojjechuu hin danda'a. Osoo namni fattanii fatanaa kanattiin hin bayaa kuni mooyaa kiyya mooyaa kan kee kan namni ittiin jaalachuu danda'u maal hojii kamiin. Mooyaa kan keemee ka ittiin farramtooti ka farramtuuf mooyaa man keessan iyyuu ani kan hojjechuu hin danda'atte ofii kan keetii ka farramtuuf. Mooyaa kan kee maayi? Gulbata kana bara gulbata kana ani gulliiti ta'e wallaahi taaree jecha injiraa fi an gulbata waan jedhamu takka argeen beeku beekta takkaatu jechaan kara keenyatti nyaanneen beenu waanuma akkana yoo nyaatu argeen beeku kara keenyatti jecha. Anaa gulbata jechaan. Jatan dhuftee yookaan immoo gisee walaa garree sii fi jaartii kee dalageetiin isin afeera. Inshallah. Na asitti akka wanni kana nyaataa jirra si jira. Hin beekne beekta wata walaani. Wayita walaa hin beekne mana hargee ijoollee hargee jirtu yoo taate gulbatti hin dhawamu. Gulbanni waaw jechaan hin dhawamu gulbanni. Mana ijoollee hargee baay'inaan gulbanni hin jira. Isaan immoo seeraan hojjetanii namni biraa hojjechuu hin danda'u akka ijoollee hargeetti jechaadha. Okay. Osoo Ameerikaa, Awurooppaa fi Itoophiyaa keessaa eessatti heerumuu barbaaddesin jedhan eessa filatta? Osoo Ameerikaa, Awurooppaa fi Itoophiyaa keessaa eessatti heerumuu barbaaddesin jedhan eessa filatta? Bakka ati Anumaasiitii wayyaa barjaarsi. La ishi Itoophiyaa keessaa bahe Itoophiyaa dhiisineetiin jechaadha biyya alaa sana keessaa isa heerumuu fedhe. Bakki naan heerumuu fedhu bakka Oromoon hedduu jirtu haa. Eessa haa? Garuu karaa DC kanarraayis namni ilaalla deemuma jira ijarra na bu'ee jira gan Minisootaarra na wayyaa dhiira hedduu jira achirraa filadhee heerumuun hin danda'a. Amerika wasita namni waan Amerika kana barbaaduun ajaa'ibaa nagaa. Filannoo qophaa'a. Okay. Mudannoo ka nama kolfisiisu yookaan immoo ka nama gaddisiisu yoo qabaatte nuuf himi. Ka nama gammachiisu yookaan ka nama yoo lamaanuu qabaatte mudasnu jedha. Mudannoo kana kan mudannoo hedduun qaba gan tokko keessaa yaadadhu kuduraa gammasaa maaliif akka ta'e hin beeku. Beekta bakka wayii dhaqeetumaan eegumaan OMN seenee kana jechuun. Ani Jawaar Mohaammed guyyaa takka silaa rabbiin ijaan akkana na agarsiise Oromoon bilisoomte warri ala jiru woboon faan galanii Oromoo wal taatee jechuun galanii guyyaa takka rabbiin na agarsiise haa ajjeesu san boodaani haa du'u
je'eeti yaada ture beektaa. Ninjaas gisee hunda akkas jeetiin rabbi kadhadhaas. Amma gaafa Jawaar faan dhufanii anis OMN seenee akkana wanni jee booda osoon viidiyoon kiyya waraabame osoon viidiyoo waraabame haayama beektaa production hedduu dalagameeti haayameeti san booda beeksisni TV irratti dabruu eegalameeti intro wanni godhame hojjetame jechuudha. San dura bas ani gammadee guyyaan dura OMN seene guyyaan dura Jawaar ija kiyyaan arge gammachuu bakka if haayu wallaaleetin bilbilee nama hunda bira barseeni bar Jawaar arkee bar jee jechuudha. Amma toora as 22 ganda jaaniin tokkotu jira hiriyoota kiyya tokkotu jira achii fi achii jidduu fiigeetiin achi dhaqee miilaanin dhaqee Uraayeel irraa bakka biiroon teenya jirtu Uraayiilaa hanqachi miilaanin dhaqee beektaa. Miilaan dhaqee bar ana OMN seenee bar Jawaar akkasitti ammoo wajjin haasaweetiin dhufee bar akkas jee wanni bar ani bar Jawaar bira dhaqee ani bar kuno Jawaar bira qaxarameetiin jira bar Jawaar akkana harkaan akkana haasawini akkana jeeni bar ani bar nama Jawaar ijaan harkee guyyaa takka yaa rabbi ijaan agarsiisi jecha manaamin jaani beektaa. Eenyu ati moo ati dhaan safaata kanaan guddaddaa midhugaan seene isaan beektaa. Ina amanuu didanii hiriyoonni kiyya haa gizee nanichi dhaqee akkasitti hime gizee duwaan taphadhu fecha taphaa fi gizeen waan siiriyeesii haasawaa addaan baasee dhaaduun hin danda'u namni hedduun addeyaatu beektaa. San booda ati ni qoostaa garuu gin siif tahee akkaan jaaladhu isaan beekanii siif tahee naan jaal. Naaf tahee jira na amanaan jeen na amanuu didan. Gaafa kan dhuguu beeksisni kiyya TV rabbee abooti addeeti ya dhugaa keeti. Jaanee akkasitti saayiboonni kiyyaa fi hiriyoonni kiyya hundinuu san booda dhiifama na gaafatanii. Namni hoggaa taphatu hoggaa oguu hafnu waan siireesii qabee kuttiin fakkaatu beektaa. Ani immoo lubbuu kiyyarra gizee ati agartee aan amma gizee waa tahees gizeen gammadees gizeen wanni jee namni naan beeku waan ajaa'ibsitti ta'urra. Maaliif amalli kiyya gizee hunda wanni takka gizee dura uumamu wanni takka gizee dura uumamu dura hofleetiin san booda yoo booyistee booyaan amala kiyyarra. Gaaf deebiin kenna har'a kan Zabida wajjin goonee kun akkanatti jira dhumateetiin jira kanuma isin xumurra sadafummaa Zabida wanni ati amma hinaasahin kaasoo barbaadde hojiraatu nama galateeffachuu barbaaddu wanna barbaadde jechaan walii gara mataa dubbiitti kafixachuu barbaaddu waan haasoo barbaaddu. Ani aan haasawuu barbaadee uummata Suudiitti rakkachaa jiru kanaaf sagalee haa taanuu fi Oromoo wal cinaa haa dhaabbannu. Atillee agartee ilaa hanqa ammaan tana kanatti dalagaa jirta namni dalagaa isaatiin madaalamuu qaba namni Oromoon yoo waan takka wal gargaaruu ta'e gandaan lagaan akkana ta'uu hin qabu tifoozoon ta'uu hin qabu namni dalagaa isaatiin hanqa dalageetti immoo waan dalagaa isaa firii isaa arkuu qaba saniif jecha mucaa kanallee cinaa dhaabbaddan isiniin jechuu barbaada subscriber lanqa miliyoona akkana kuchiisaaf illa akkuma maal Oromoo miliyoona meeqa yaabooda wal sobna akkasiin isiniin jechuu barbaada namoonni taan galateeffachuu barbaadu namoota haraa yeroo hunda gargaartan hunda keessanuu hedduu takkaan isin galateeffadha uummata Oromoo guutuutti yeroo hundaa warreen wajjin jirtan isin hundaa isiniin jaaladha isiniin galateeffadha galatoomaan jagalatni keessan bilisummaa ta'u gaafa rooroon hammaatte gaafa hamaatis gaafa gammachuutis gaafa gaddaatu nuti wal malee waan hin qabneef jecha waliif sagalee haa taanu jaa galatooma haasoo hedduu meessuun barbaanne galatooma hedduu yeroo gaarii isiniif haa ta'u atis waan naaf erteef jecha hedduu ati fi haati mana keetii viidiyoo babbareedaa dalagu jirtanii jabaadha kana boodaas waan bareedaan isin eeyna sani jecha uummanni Oromoo immoo mee waan mucaa kanaatti subscribe godha lakkaawu xiyyaa subscribe godha akkasitti kana immoo hundaa subscribe goonee wajjin shaashaa jennaan jaa galatoomi reedii keenya. Atillee baay'ee tokkoonaaf galatoomii Zabida wallahi asirratti soonan tuffatin soowwan takka siyaame hajjeenaan jetteetiniin sappoorta na gootee dhuftee nafaana taphattee waan uummata keenyatti himtee jechaan bakka baay'ee galatoomii walii gala mataa dubbii jechaadha. Isin hundi keessanuu wata namni akkanatti isin affeeru yaa akkanuma jedhaani waan nama ulfaatu miti nama tuffachuu dhiisuurra isin galee nama kabajuu caalaa ati akkana kabajamisiin jedha. Kanaafuu charaa qophiin kenna kan har'aa asmarratti xumuraa baay'ee galatoomaa isinillee warroonni nu hordoftanii hanga dhumaatti nu faana turtanii raahaa nu wajji gootanii nu wajjin dhuudanii nu wajjin nyaatanii jirtan jechaadha. Baay'ee galatoomaa
ها guyyaa garaatti wal arginutti guyyaa gaarii torbe gaarii fi halkan gaarii isin jecha nagaatti nu tura nageenyi kenna aga video biraatti walitti deemutti nagaatti bakka deema rafa ciao